Maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan kiyya obbo Tashitaa Oyyeessoo jedhama. Mee walaloo keessan Aanaa sa'ina deema? Muunessaa Ganda Daree Wandallaa magaalaa Laaqichaa irraati. Mee walaloo keessan nu ba'a al tokko? Walaloon kiyya akkana jedha mata duree isaa. Yaa Rabbi si sagade watu wal keessa bade waa jedhamee badadee jedha. Isarraa naanseeti Rabbiin adaa guddamaa nu baase waan muddamaa gaafa guyyaa roobii rooba malee gigissee gara galtuu wallaaltee wal keessa fiiddetisseen mana citaa firfirsee waajjira keenna jisse yoo gariin ciisu fooqii yoo gariin taa'u kiraa yoo gariin nyaatu xibsii yoo gariin nyaatu jiraa uneetaa keenna maroo Rabbi nu faana jira muka iddaan buqqisee gallaale baala ciraay mana barumsaallee mana hidhaa godhanii namni dharaan hidhame hennaa taa'ee boo'u aiskuulii diigee bade manneen gugurdaa yoo ufargaan dho'u garii caafii luqqisee garii muluu kuffisee garii naxaa dhiise jammaree beefoo'u wallaa jechuun faashinii sheekota beeka kanaa yaadadda rakkoon qabu. Wallaa jechuun faashinii sheekota beeka kana jedhu. Sheekota beeka kana gariin dharaan kakatee gariin dharaan nagadee muddamarraa kaka'e namni kopheen sagade xiyyaara se'a namni yoo qorqoorroo hafarsu hennaa lafaa jabaa oromummaa himatee nama karaan dabarsu wanti jiraa yaa'ee lafa hafee katamaan dadhabaamee qajjira daa'imman qajjira achi badee gatamaan ummataaf dhiise malee wotu galaafatama heeban ayyaana qaba tokko namaan miine yaboo nurraa deema aduun odoon dhiine. Eenyuun jette amma waan tan jara babarru? Itti fufa. Yaboo nurraa deema. Haxirallee diigee masgiida duude kopheen hujii Rabbiin argitu jara nu keessa soqee wama addaan nu baya haga birraan bari'uuf anqara eessa argee jawwee xaraa ari'u lafa dhiyaaf deemte hin beeka waan bari'uun. Maatiin barumsa dhabee akka biyyaan baane manni barumsaallee mana hidhaan taane amma ga'ee dhiisaa hin ijaarraa yaanee waggaa guutuu cufanii maqaa koroonaati manni barumsaallee kaambii waraanaati qeerroo maddiige jettu hujii olaanaati nama nan beenne jira abbaa amaanaati. Jawaarii yoo hidhanii jawaarri maa dhumataa wanti raajii nat ta'e jarri surree babarruu nama naxaa tumanii biyya nawaa hubata. Anummaan eenyu iyyaa ilmaalleetiin hiine bade soddaadhaan tiyya gabayaa yoo bayanii biyya fixxee naasuun tokkocha yoo qabanii nama 8 tutuma tokko irraan baasu yaboo abeeti jenna hin danda'a kaasuu. Ajaa'ib qabdan isin hunduu. Yaboo dhugaa dubbadhaa hin deemina dagalee haa caaluunuu hin du'e lubbuu asiin gabbaati asiin ol baati malee gaafuu dhaqaa tumanii ummata gooba calee arsiin irraa baqatee dorrobaa irraa sadhalee nama garii filanii isaappaa dargi'ii nama nu nyaate kalee heeba waliin hin turre barana maaltu galee nama garaan gubate akka kaambii maqalee. Nama muluu cabsanii harki bahee daakuu namuu waliin oodaa didee waliin qaaquu nama cinaachi cabee du'uun geenne shaaquun kanamaa maal dabala nurra lolee waaquu abbaa afaan qabanii
afaan cuqqaale barrii akka aadaa keenyaa safuu qabdi shamarrii durba namaa guuraa sagaagalaatti jarrii tokkochi waa dubbannaan shanee jedha ari'u lafa dhiyaaf deemte hin beekan waan bari'uun qabsoon dargii kuffise Tigiraa keessa darraa jara surree babarruu kasaarsuun oolan dharraa dhugaa irraa yaa'anii kasaarsuun oolan dharraa jara surree babarruu eentu dhoorga namarraa biyya eeguuf dhufanii maa dhugarree haraqee achii ba'aa gilliidaa nama mataan baqaqee yaadadhaa kaafee jira. Kaafeetu jira yaadataarraa. Bakka nu qaabatanii haga du'aaf laafne diqqoma waa dubbadhaa kennee jirraa xaafnee nama kiraaf deemu lubbuu isaan daafne gariin hin booya silaa odoo seenaa kaafne barsiisaa mootummaa ilma tenaa honfaroo ija keessaan baafne qeerroo gabaa buunaan mataa gogaan haanne ka ufiituun haanne nama Oromoo ajjeese kana waliin nyaanne amma nurraa kaasaa ji'a jahaa baanne Jawaarin mangaleeraa akka badaa yaanne haa caaluunuu dubbate Finfinneen teenna duruu 4 kiiloo aanne. Mashallah. Santaay. Koi. Tokko ka shamizii gaafa uffisa maal jettan? Shamizii boora kana nuu fidanii geexiif isa bichaa uffannaa duraa waliin turre lammaaf Jawaar meeti maaltu addaan baase fottoquun oolu biraa munni bubbeerraase horaa bulaa galatooma ayyee maqaan kiyya tashitaa oyyeessoo jedhama magaalaa Laaqichaa irraa galatooma karraa buqqisan kun amma shamizii suuraa eenyu irra kaasanii fidan shamizii boora suuraa Abiyyi bichaa lammaaf Jawaariin hin argine jechuudha irraa dhabee jennaani uffachoo ummanni naannoo kana Jawaariin baay'ee yaadee jira akka badaa inni dhameera jedhanii haga ammaa hin argine waan ta'eef hin beekne. Rabbi isaa baasu jenna galatooma. Dur isin eessantu dheessuu jammare ka jedhu tokkollee akka waan isin jettanii jedhanii haasanii mee akkami wanti kun ka duraan eessantu dheessuu jammare jettanii yoo dubbattan dhageen. Eega siraan awwalee jaratti dheessattu dheessuu jammareen illee hin jiraayi. Ayyee galatooma baay'ee galatooma.